Saatiin kaleessa magarsiinee yookaan jawaasota biyyattii dhattee dhumaatiin Oromoo irratti gaggeeffamee furmaanni isaatii fi qaamni namni uummata kana ajjeesees kan itti gaafatamummaa fudhatees tokko hin jiru. Kanaafuu sagaleen uummanni Oromoo kan sagalee asitti wanni barbaadu sagalee rabbii tokkittaa fi uummanni keenya sagalee akka nuu ta'uu jechaa jira. Mee ammaas gaa shamarran keenya hidhamees deynee fiigaa gisee deynuu lama khribarra nu aariyanii sammalee haaree makiinaa lama guutuu makiinaa sadii fidanii naqu jiran nam haareetti yajjuu eegadachiin gubattee haarreef ka babaasan booda asii mustashfaa gisee deynuu seenanii ilaaluu nu dhorkan reefta kajiruullees lubbuu isaanii magarsiisuu dhorkanii nu على صباحنا دوركي تصدقوا يلو اسكو عندنا خريه واحده انا كسوت قبل ما انا ما على ابو اراده sidaan ismaaha dadkayga martuu waxaan ka dalbanaynaa dadkeena ay soo qabanayaan ay shawaaricida intay ka keenaan jawaasaadka ku kurayaan dadkeena xal ha noola suubiyo ay ballanayaan ay silcinayaan arabiya Soomaali wixii ajnabi ah halka naga dhintay in laga soo saaro go'aan degdeg ah salaada kaliya wadanka eega ummanni shamarran Soomaaliyaa namni isaanii achitti raadiyoonis wanni jechaa jiran reefa keenya arkachuu hin dandeenye madoo teenyaas arkachuu hin dandeenye kanaafuu ulee biyya kana keessa jiraachuunis yaaddoo guddaan nutti uumee jira wanni nuti barbaannu reefa keenya akka nu baasanii awwaallannu barbaanna madoo teenyaas akka nu baasanii nu garsiisanii wallaannu barbaanna kanaaf ummanni addunyaa Soomaaliyaa fi Oromoon tokko sagalee nu ta'a jechaa jiranii kanaafuu yaada isaan irraa fuuna kana fakkaata ammas yaada biraa akkasuma kan walitti deemnu ta'a ogeessi kaameeraa fuullee kiyyatti argama Abdul Naasir Mahammad boonaa birraa waliin ta'uudhaan yaada uummataa kan isin biraan geenyu ta'a hanga sun nu faana turaan afeerraa keenya qophiileen keenya kan gaddaa jechuudha uummanni asitti gadda isaanii ibsatu kana yaada namoota adda addaa isin biraan ga'uuf teenya hanga sun nu hordofaa hin dagatinaa isin jenna. Assalaamu alaykum ayaan lay dhammaan shacbi weynaha daliya dibad meel kastay joogaanba yama baan ku suganay siiba sanacad dadka iyaga nooc walba cadaan madow isugu jira ayaan raqi ruuxina aanan haynin annagana dhulkayga bay wada joogaan madaxa wada saaranaan u leenahay waa qaxootiyadaaya iyaguna heer waxay gaadheen inay bambooyin hoosta noogu saaraan noo kala saareen xataa dadkayga haddaan odhan aanu eega malahayn bixin tusaysaa ma jirto annaga Soomaali Oromoo nahay daawwattoota hordoftoota keenya taatee kaleessa taatee laalchisee yaadota namoota gargaraa irraa fuunee isin biraan ga'uu jirra ammas kana cinatti argamu miseensa baandii qeyroo ganama artist Muktaar Adamiin cinatti argama artist Muktaar Adam mee taatee kaleessa ilmaan Oromoo magariisin yookaan jawaazatatti taate kana badii tokko malee ifmaa hidhanii ifmaa qaamni mooraa sanee gurra raawwata kana akka artistii Oromoo tokkoon akka dhala Oromoo tokkoon akkamiin laaltamee waan kanarraati. Wanni kalee Oromoo irra raawwatame waan ajaa'ibaa waan takkaan dhagamiin Yaman keessatti mootummaan Yaman kun waan biraatiif har'a raawwate waan haalaan nama gaddisiisaati. Kanaafuu uummanni Oromoo biyya alaa jiru keessa jirus akka waan kana irratti hirmaatee Oromoo Yaman cinaa dhaabbatu. Tanaan dabarfachuu barbaada. Maaliif dhalli namaa as keessatti akka kaartoonaan laalameeti akka kaartoonaatti ciramaa jiraachuu. Kalee waan ajaa'ibaatu irratti hojjetame kanaafuu akka nuuf dirmatan Oromoon hundinuu tanaan jaa. Mee asumarratti namoota dhumaloo lakkoo isaan wanni dhageessallee ni jira gaazexaa itti dhiyaatu. 500 olitti tilmaama namni kalee dhumatu. 500 oli tilmaama jechuudha. Tilmaaman 560 maal jaamee himamaa jira. Garuu isaan akka miidiyaa wanni biraa gabaasetti nam 8 jaanii gabaasan uummata dilaa dhumate kana. Kanaafuu waan nama raafatan namni keenya faca'aa jira keessatti diinii isaa bilaas faca'aa jira. Akkuma kalee sagalgalee dhageessatti taatonni biyyattii guutamee jira waan ijaan garra waan keenya dhimma warra ciirurraa. Reeffa sanoo fudhachuun hin dandeenye. Maal dandeenye fudhatanii nyaachuuf deemanii saareef ta'u nu garsiifne. Madoo teessanoo itti dhiyaatanii akka wallaanantanoo isin godhuu hin dandeenye madoo hin danda'amne bikkuma haakamaatti dhiyaachuuf ittiin dhiisan haakimni guutamee
Egaa daawwattoota hordoftoota keenya akkuma artistiin keenya jee eegamee yaada dhumaarratti artistiin waan qabu yaada isaa kan dhumaa fuuneeti amma karaa qophii biraatti dabarra. Mee dhumarratti yaadni ati qabdu yoo jiraate ilmaan Oromoo maraaf. Ilmaan Oromoo maraaf akka uummata Yemen cinaa dhaabbatan warri Yemen keessa jirus UN dura bahee jira yeroo ammaatiif achi duraan gallu jedhaa jira. Dhumanne lamadan dhumannu asitti bika takkaa nu fixanii UN fi uummanni Yemenis. Mootummaa Yemeniis. Daawwattoota keenya yaadallee fuudhaa dadhabaa jirra maaliif wanni kun waan takkaan irratti raawwatamiin guguggaa shaniidhaatti kan kaleessa raawwatame. Kana laalchisee ammaas itti aanaa dura ta'a baandii qeyroo ganamaa artist Diinee Guyyaadhaan achitti argamaa Diineen dubbachuu hin danda'u yookiin maal yaada lamallee dubbatee akka Diinee asitti afeerree jira. Mee Diinee taatee kaleessa immigireeshinii biyyattii irratti yookaan jawaasatti qaamnummaan ijoollee san hidhee qaamnummaan ijoollee san eegaa jiru qaamnummaan mooraa san eegaa jiru ajjechaa kana raawwatame laalchisee mee maal jettan? Wallahi galatoma obboleeyyan biyya qaali hedduu waan nama gaddisiisaati waan kana sanii jee waan dubbachuu hin dandeenye isinilleen bakki jirtanii Oromoon maraan bakka jirattu Oromoon akka abbaan qabnetti akka callaqetti faffacaatee biyya cufarra jirti kanaafu يعني وان كان نمو دغا رب مو كچار رفيو خان ما 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 قتي من سجلو يا ولا بدي بابوري جندني ملا لا غي جرب بدا كان والله لا لا انا بدي بابوري جند ولا بدي بابوري جند يا والله ما ان ما ما كره دي ادوبه ان ما ما كره دي ادوبه وين ما نما كره دي دومه ارغا ارغا يمن ودي ودي ما كره دومه اكن دومه نني